Caalamti sadiif deemayyuu. Kanaafuu atileetiin Itoophiyaa maaraatooniin warqii injifatee badhaasni argate kan Keeniyaa wajjin gaafa bira qabnu baay'eedhaan caala jechuudha. Maallaqni caal qabdammoo gamkaaniin ammoo atileet gamadoo daddafaa kadhiyeen kana leenjisaan atileetii gamadoo daddafoo kadhiyeen kana badhaasa fudhachuu diduun guddoo irra haasa'amaa ture hidhamee jedhama. Kana maal dhageette? Dhuguma waan kana atileetota irraas leenjistoota irraas adda baafachuuf yaalaa turre ganamarraa mana akka fudhatamanidha. Sa'aatii 2:12 walakkaa irratti ammoo eessa akka jiran sababitti hidhamanis haalli itti jiranis hin beekamu. Namootatti dhiyeenyaan jira isa gaggaafataa turre. Wanni isaan mirkaneessan maal hidhamuun isaanii mirkaneedhanii ammoo hidhaan isaanii sun poolisiitti dhimmoo qaama tikaatti dhimmoo humnoota nageenyaatti dhimmoo hin beekamu. Kanaafuu wanti mirkanaa'ee jira garuu ammatti wanti dhugaatti dubbachuu dandeenyu akka atileetotaa fi leenjistoota irraa odeeffanneetti akka hidhaa jiranidha. Manaadhaa fuudhamanii bakki isaan geessanis hin beekamu. Sababitti kuni mul'ates hin beekamu garuu ijoo dubbiidha turan. Erga badhaasa didan booda jechuudha. Badhaas wanni inni hidhameefan fakkeenyaaf badhaas kan dideef ta'uu danda'amoo pireezidantii irraa fudhachuu didee akka nu beensuni gara masaraa mootummaatti kanaaf hidhamoo yakka biraa kan inni hojjetaa jira. Egaan beennu yoo amma qaamni seeraa hidhee jiraate as bahee hidheeraa sababa kanaaf hin shakkee dheebsuu numa qaba garuu ammatti wanti ifan taane baay'eedha. Galatooma ammayyuu. Kan jaalate yaadame qalbiin qabu anis damee raafamee masiitu yaatolera toomuudhaan qalbii tala garuu bakki kan jira kan koogaraan aluu nagaa atiis nagaa. Oduu simbirtuu leenjisaan maraatoonii kan fageenya dheeraa badhaasa birrii biiliyoona 2 diduudhaan har'a ganama sa'aatii 12tti gara mana adabbii yookiin mana sirreessaa mana hidhaatti darbamanii jiraachuun isaa miidiyaa hawaasaatti dabarsanii jiru. Iddoon isaanitti darbamanis akkasumas itti yookiin itti hidhaman hin beekamne bakki isaan jiran jechuudhaanis miidiyaa hawaasaatti dubbatanii jiru. Leenjisaan kunis konkolaataadha malee birriidha jennee waan hin eenyeef yeroo birrii miliyoona 2 argu baay'ee waan arrifadheef achumattan deebisee waltajjii dhaabba'ee jechuudhaan dubbatu. Komiin kunis makiinaa ture kan akka Taamiraat makiinatu isaaf mala malee birrii miti jechuudhaan komii isaa dhiyeeffatee jira. Haa ta'u malee wanti baay'ee nu gammachiise simannaan isaan nu taasisan masaraa mootummaa keessatti ta'uun isaa baay'ee kan nu gammachiise ta'ee badhaafni isaan nu kennan baay'ee kan nu gaddisiise ta'uun isaa ana baay'ee na gaddisiise. Miira aarichaa keessa waan hangaleef badhaasa isaanii achumatti deebisuudhaan aaricha kiyya fudhadhee waltajjii irraa ba'ee jechuudhaan dubbatu. Egaa leenjisaan kunis konkolaataan tana dura kan kennamaa ture konkolaataadha malee birrii miti. Bara kana rikaardii haaraa galmeessisiifnee akkamitti badhaafni birrii biliyoona 2 ta'e jechuudhaan komii guddaa kan dhiyeeffatu ta'uun isaa ni beekama. Haa ta'u malee oduma komii kana dhiyeeffatee dhiifama isa gaafachaa jiru sababa wanta hin beekamneen sababa osoo hin beekamin gara mana hidhaatitti darbamuun isaanii ganama kana mirkaneeffamee miidiyaa hawaasaa irratti dabree jira. Atileetonni Itoophiyaa bara kana rikaardii haaraa kan galmeessisiisan badhaafni isaanii garuu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudhaanis namoonni tokko miidiyaa hawaasaa kana irratti komii kaasaniiti kan jiru. Sababa kanaanis leenjistoonni adda addaa kara biyyoota adda addaatitti kan baqatan ta'uu isaa leenjisaa gammadoo daddafoo kun kan himu ta'a. Leenjistoonni kara 5 kara Ameerikaa fi Kaanaadaa akkasumas Awustiraaliyaatti biyya kana keessaa ba'anii biyya biraatitti kan tajaajilan biyyoota biraa kan fayyadaman ta'uu isaas himeeti kan jiru. Oduun har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumuraa mee oduuwwan walitti kollee ta'e wajjin isinitti tura. Wanta jijjiirameef hin beekamu jijjiirameera maaliif jijjiirri akkana tokkoffaa akka Taamiraatiif illee amma akka onnootiin illee otoo fudhattee Salamoon amma yoo san miliyoona
gara miliyoona jahaatiin bitame makiinaa sun ni shallama. Amma miliyoona torba kennaniif har'a miliyoona torbaani yoo san bireen kan shallamamaa ture doolaariidha. Shantamii keessa ture. Har'a kan shallamame jechuun miliyoona 3 duwwaa shallamame jechuudha. Wanti biraa hin jiru. Immoo ka iddoo kanatti ka eegne makiinaadha malee birriin eegne. Iddoo kanatti ta'ullee haa qabu jechuudha. Maaliif akka leenjisaadhaa kennamu waan xiqqaateef wanna keessatti galma mootummaa keessatti ta'uun isaa pirezidaantii ta'uun isaa garuu nuti yeroo baay'ee iddoo waan dhabneef har'a kana haala kanaan dubbachuu dandeenya. Badhaasa kana duraan ture dhuguma Salomoon makiinaa badhaafameera garuu leenjisaaf konkolaataan badhaafame beekaa? Landanisirrattis badhaafamanii siluma Landanitti makiinaa 3tu badhaafame. Huseen illee badhaafame Malaakuunis Ilma Bartaas badhaafameera. Tole Musliinis badhaafameera. isin kan eegdan konkolaataa ture jechuudha badhaasa sanarratti? Badhaasa irratti konkolaataa taa'ee eegdee malee birrii taa'ee namni eegee hin jiru. Amma namoota gaafan argeetu koosh maal ta'anii safuu cabsanii warra jedhanis argeera warra sin deeggaranis argeera. Namoonni bilbilanii waan sitti dubbatan qabu namoonni sin beettafa. Warra michuu malee namni biraa. Waltajjii sanarratti xiqqoo aaree keessa jirtu akkasin argetti tarii komiin sun komii bo'oo jechuudha. Maalirra mee? Komii kan mootummaadhaa fi komii ardeetota hundaati. Leenjisoota hundaati. Okei amma hajii gara dhumaa waliin leenjisaa turre ji'a tokkoof. Hajii 50 miliyoona namaaf 50 garaagarummaa. Hajii adii jechuudha. Guddaa. Amma si dhuunfaadha leenjistuu mi kooj? Dhuunfaadha. Kanaaf amma dorgommiin gaafa dhufeedha garuu atileetonni sin leenjistantu biyya filatamaa. Kanaaf badhaasi kun xiqqaateedha akkasitti nu baddeen. Osumaan guutuutti akkana qabu. Xiqqaasuun akkana konsideerii haala kanaa godhamuu hin qabu. Yeroo hundaa leenjisaan dhiibamuu qabu. Leenjisaan 10 biyyaa badeettan eessatti? Ijoollee baay'eedhaa 10 gargaaruu dhiisuu hin danda'a garuu Ameerikaattis Awustiraaliyaattis amma ijoollee baay'eetu hubate. Baruma kana keessa Awustiraaliyaa bichatti leenjisaa 5 hubate. Meelki Awustiraalii kun hunduu kan dhalate dhiibbaa kanarraa. Kan jaalate yaadame qalbiin qabu anis damee raafame masiitu yaa tola na too mucaa